Macam tu tu ada ya. Itu kan, orang yang kalau tidak galau berat tidak bisa nak orang yang dia mandi galau berganti nana. Wah segal digdama kudha torbaatami sagal saddeettamii lamaan jechuudha dhuftaniitoo manjaa faqaadii gosa barbaadan jechuudha dhuftaniitoo asii argachuu hin dandeessanii. Hello. Jirra jirtanii qaxaleewwan kiyya akkam fayyaa jirtanii hordoftoota kabajamtoota diidaatiif fayyaa jirtanii waaqaaf galanni haa ga'u nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u jechaa turu hordoftoota diidaatiif fayyaan akkamtanii jirra waaqaaf galanni haa ga'u nu illee nagaadha itaaleen nagaadha egaa hordoftoota keenya har'ammoo jechuudha qophii ajaa'ibaa tokkoon isinii qabadhee dhufee jira akkuma argaa jirtan har'a dhaabbata leenjii konkolaachistoota sumaa dhaabbata kana biran jira hordoftoota keenya maalifan as dhufe isinitti fakkaate firoota kiyya hordoftoonni kiyya kan sarara keessatiin karaa telegiraamiitiin waatsaappiitiin iimootiin jechuudha didhaan wanta kan nu gaafadhu ispeeshaalii waa'ee manjaa fiqaarii ilaalchisee waa'ee baajaajii ilaalchisee jechuudha isa kana nu gaafadhu waan jettaniif haadhamoo jechuudha waa'ee manjaa fiqaariitiin isinii qabadhee dhufee jira. Hordoftoota keenya dhaabbata leenjii konkolaachistoota sumaa jechuun magaalaa Mojoo keessa jira karaa naannoo Masqalenyaa jedhamu kana jechuudha. So manjaa fiqaadii karaa motorsaayikiliirraa akkasumas immoo baajaajii makiinaa manaa kan inni biraa automoobilii isa kana konkolaataa uummataa akkasumas ni baasa waan ta'eef hordoftoota keenya egaa har'aas dhufeetan jira daayirektarri dhaabbata leenjii konkolaachistoota akkuma argaa jirtan isaa akkasumas isheellee mee hordoftoota keenya mee waa'ee manjaa fiqaadii akkasumas immoo waa'ee dhaabbata kanaa gadi bu'eetu jechuudha daayirektarri na cinaa jiru kun isiniif ibsa waan ta'eef karaa keessummaa keenyatti haa dabarru meen kabajamoo akkam fayyaa jirta? Jirta akkam nagaa? Gaariidha. Bagam eegdan isinillee egaa hordoftoonni keenya mee information gahaa ta'e hordoftoota keenyaaf akka waa'ee dhaabbata leenjii sumaa kanaa sana akka gadi buutee nu ibsitu sin jedha mee maqaa keetiif taansituu waa'uma dhaabbata kanaa? Maqaan kiyya Daawit Boqan jedhama. Dhaabbata leenjii konkolaachistoota sumaa keessatti Daayirektara dhaabbata kanaatiin hojjechaa jira. Yeroo dhaabbata kana jalqabe waggaa tokko lakkoofsiseera akka dhaabbata kun jalqabe. Damee lamaffaa kan Mojoo kanatti banne dameen keenya inni jalqabaa magaalaa Baatuu irratti argama. Akkasumas godina Shawaa kana keessatti jechuudha. Kara Zuwaa jechuudha. Baay'ee Zuwaa maqaan ishee kan biraatiin Zuwaa jedhamtee waamti. Yeroo baay'ee Baatuudhaan ijaatti fayyadamuu fe'ee oofishaalii waan itti fayyadamuu waan ta'eef Baatuudhaan waamna. Damee lamaffaati kan asitti jiru damee lamaffaa kun waggaa tokko lakkoofsiseera. Egaa asitti jalqabne leenjitoota hedduu leenjisneerra barattoonni hedduun irratti leenji'anii eeyyama konkolaachisummaa qabatanii dhaabbata keenyatti itti gammadanii gahumsa gahaa qabatanii deemaa jiru nurraati. Eeyyama qofa miti gahumsallee akkaataas barbaadaniin namni konkolaataa yaabbatee hin beekne illee dhufee asitti konkolaachisaa ta'ee yeroo itti deemaa jirutu jira. Akka kanaatiin leenjisaa jirra. Leenjilee nuyi kenninu motorsaayikilii ni qabna yookiin doqdoqqee jechuudha. Baajaajii taaksii waanidha. Akkasuma konkolaataa uummataa deddeebisa uummataa haga nama 24 kan leenjisuu danda'u kennina. Inni lammaffaa automoobilii yookiin konkolaataa manaati. Inni gara biraan fe'isa gogaadha. Fe'isa gogaa tokko Isuuzuu jechuudha.
warreen kanarratti leenjii gahaa kennaa jirra. Itti aansuudhaan yeroo leenjii yoo ilaalle kan baajaajii ji'a tokko baajaajii doqdoqqee fi awutoomobilii yeroo leenjii turtiin ji'a tokko jiru keessatti konkolaataa gahaa ta'anii hojjetan jechuudha. Kan uummataa fi fe'isa gogaa gaafa ilaalu guyyaa 45 ji'a tokkoof torbee lama jechuudha. Ji'a tokkoof torbee lama jechuudha. Kana keessatti leenjii gahaa ta'e qabatanii gara qormaataatti dhiyaatu jechuudha. Dhaabbanni keenya kana fakkaata tajaajilli kennuunis waan akkanaati. Gaariidha. Akkuma argaa jirtan hordoftoota keenya wanta jiru gadi bu'eetu jechuudha isiniif ibsee jira. Itti deemuu jechuudha. Shooppii keessa jechuudha. Akkaataa barattoonni dhufanii itti baratan meeshaan dijitaalii qophaa'ee jira. Dhugaa dubbachuudha. Dhaabbanni kun Oromiyaa keessaa tokkoffaadhaan kan ta'e. Dhaabbanni kun Oromiyaa keessaa tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa irra jira waan ta'eef sababni lammaffaanis kan jechuudha. Tokko dameen inni ijoon jechuudha. Dhaabbanni inni ijoo baatu jira, inni lammaffaa immoo as jira dameen isaa jechuudha. So wanta hundaanuu uummata keenyaaf jechuudha qulqullinaan dhiyeessa waan ta'eef sadarkaa tokkoffaarra Oromiyaa keessaa ni qaba jechuudha. Anyways hordoftoota keenya isa kana jechuu barbaadetanii mee wanta tokko viidiyoo isiniif riikaardii godhaa sun hunduu nuffii tokko malee akka nu daawwatan isin jedha. Hordoftoota Didaatiyu akkuma argaa jirtan isheen illee jechuudha Aster jedhamta. Aster Tsaggee jedhamti. Gaheen hojii isheen maalidha? Uummatni dokumentii qabatanii yoo dhufan jechuudha. Dokumentii isaan irraa fuutetoo haala gaariidhaan haala ajaa'ibaatiin jechuudha isaan keessummeessuudha. Kompiitara irratti maqaa isaanii barreessitee isa kana gaheen hojii ishee kana jechuu barbaadetanii isa kana mee karaa viidiyoo biraatti yaada barru. Daawwattoota keenya amma dhaabbata keenya sun daawwachiisuu deemna. Bakkeen kun kutaa galmeeti. Kutaa galmeerratti akkuma ilaaltan piroojeektiin keenyas keessa jirti. Galmeessaa jirti. Barattootas dhufan inni mara kan galmeessu isheedha. Dokumentii barbaachisaa ta'an barattootaas galmaan leenjiidhaan dhufan irraa fuuteetti kaffaltii mala irraa eeggatu gara leenjiitti akka seenan taasisti. Faayilii barbaadan asitti qindaa'aa kompiitara irratti wanni guutamuu qabu marti ni guutama. Sana booddee barattoonni erga faayilii isaanii qindaa'e booddee gara leenjiitti seenu jechuudha. Kutaan inni kun kutaa workshooppii keenyaati. Workshooppii keenya gaafa dhuftan jalqabuma irratti asitti arguu dandeessu waraqaalee ragaa adda addaa yeroo garaa garaatti nuuf filataman karaa abbaa qabeenyaa dhaabbata keenyaatiin hojiiwwan garaa garaatti yeroo hojjetan kan isaaniif kennamedha. Bakka kanatti sartifikeetni argitan jira. Inni kun sartifikeetni kun akka sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa jalqabaa argachuu keenyaaf kan bara 2014 jechuudha. Sadarkaa tokkoffaarra jiraachuu keenya kan agarsiisu sartifikeetidha. Warreen kun zayitoota adda addaa fi faayisteeliin jira. Gara keessaatti gaafa ilaallu konkolaattoonni haamoliin konkolaataa gargar diigamanii bibittinnaanii asitti argitanii jiru. Kutaa motoraa irraa qabee kutaalee konkolaachisaa mara haga goommaatti bara sanis keessatti argachuu dandeessu. Barataan kamiyyuu asirratti leenji'ee shaakalee wanta konkolaataa keessa jiru hundumaa erga baree booddee kan eeyyama konkolaachisaa fudhatu jechuudha. Ijaa kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu. Motoroonni dhaabbatanii jiru, madiin jira, goommaan jira. Akkasumas kutaaleen dabarsuu humnaa bakkee kana ni jiru. Kutaaleen dabarsuu humnaa kunis akkuma kana as keessatti chaartii isaanii waliin taa'anii jiru. Chaartileen isaanii bakka taa'anii jiru. Wannoonni as keessa humni motora keessatti madda akkamiin goommaa gargaaraa isa jedhu chaansii dabalatee asitti ni argitu. Akkuma kana kutaa fireenii bakka kana ni jira. Kutaaleen fireenii maal fakkaatu akkamiin hojjetu dalagaan isaanii maal gosti isaanii meeqadha isa jedhu bakka kanatti bakka itti barsiisudha. Isaan kun bakka kana yoo ilaalle jarreen kun kutaalee dabarsoo boba'aa gosa garaa garaatu jira. Amma biyya keenya keessatti kan itti fayyadamu boba'aa gosa lamatu jira, beenziinaa fi naaftaadha jechuudha.
isaan kun kutaalee dabarsoo boba'aa kan ittiin barsiisnu yeroo ta'an naannoo kana yeroo hundu asitti kutaaleen elektirikaa garaagaraa ni jiru. Kutaaleen elektirikaa garaagaraa kana yeroo jalqabnu baatirii irraa jalqabna. Baatirii irraa jalqabnee barsiisna. Baatirii keessa maaltu jira? Maaliif fayyada? Akkamiin amma akkamiin hiikama seenuu dhabe? Akkamiin baatiriin chaarjii ta'a? Akkamiin kutaaleen ibidda qabsiisan maal fakkaatu kan jedhamu mara bakka kanatti erga barsiisnee booddee konkolaataa kaasuudhaaf maal fayyadamna kan jedhu starter mootorii kan jennee waamna akkaataatti konkolaatichaan mootorri isaa ka'ee itti jalqabu asiitii qulfiidhaan akkaataatti konkolaataa kaasu yeroo inni daran kan nu agarsiisu jechuudha. Inni kun isheen starter mootorii namtii isheen konkolaattee saganaaneessitee qabxii konkolaataa sun hojii jalqabu kan jedhu agarsiisa. Asuma gannaan hundi fufnee yeroo dhufnu kutaaleen qabbaneessituu konkolaataa kan jiru. Kutaalee qabbaneessituu konkolaataa kunis akkuma dalagaa mataa isaanii qabu. Gaafa gara keessatti gaafa seenaa barnoota isaa gaafa jalqaban akkamiin hojjetu kutaalee qabbaneessituu mootoraa kun akkamiin mootorichi qabbanaa maal of keessaa qaba. Adeemsi isaa maal fakkaata kan jedhu walumaa ilaalla jechuudha. Gaafa gara biyyeentti dhufanii immoo gaafa kutaalee elektirikaa fi elektirikaa konkolaataa isaanii asirratti argamu jechuudha. Hunda isaanii ibsinee ilaalla jechuudha. Orgaalee kana mara baatirii irratti hiine ibsinee tokko maal faayidaa isaanii maalidha? Ibsaan kun maaliif faayidaa? Ibsaan sun maaliif fayyada kan jedhu adda baasnee kan itti barannu jechuudha. Kana suuraan gara kutaa leenjitti deemna. Inni kun akkuma ilaaltan kutaa laayibraarii fi kutaa kompiitaraati. Gara kutaa laayibraarii fi kompiitaraatti teessoo sadarkaa isaa eeggate mijataa ta'e ni jira. Akkuma kan laayibraarii keenya bal'aadha. Bal'inni isaas qilleensa gahaa argata, ifa gahaa qaba. Teessoo gahaa ta'e bakka kanatti ni argama. Kitaaboleen garaagaraa karaa dhaabbata keenyaatiin kan qophaa'anis ni jiru. Akkuma kan dhaabbilee garaagaraatiinis gabaarras kan argitan kitaaboleen garaagaraa ni jiru. Kitaaboleen barbaachisaa teeknikaalistii wayii karaa xiinsammuus karaa seeraas wanna barbaachisaa ta'e gaazexaawwan adda addaa labsiiwwan adda addaa bakka kanatti ni argama jechuudha. Qajeelfamoota dabalatee qajeelfamoota mootummaadhaan ba'an dabalatee marti isaanii bakka kanatti argamu jechuudha. Kitaabolee kana seentanii asitti dubbistanii dandeettii keessan goonfachuu dandeessu jechuudha. Gara kutaa kompiitaraatti gaafa dhufnu kompiitara kanarratti kan fe'amee jiru gaaffileen adda addaa fe'amanii jiru akkasumas kitaaboleen ittiin leenjitan garaagaraa asirratti fe'amaniitu argamu. Gaaffileen shaakalaa adda addaa asirratti argattu jechuudha. Qormaata kompiitara gaafa shaakaluu qabaatan asirratti shaakaltanii of bohomsitanii gara kutaa kompiitaraa deemanii qoramtu jechuudha. Qormaata dhumaadhaatti kana wanti hundumtuu asirratti wajjin argamuuf wanti isinitti ulfaatu hin jiru. Teemsi keenya kompiitara keenya hundi isaa kan dalagudha kan gahaa kan ta'edha. Jaa kana kottaa gara dhaabbata keenya asii. Gaafa dhumma kun kutaalee fi akkuma ilaalattan as keessa ta'uu teessoon barataa ni jira. Seeronni tiraafikaa adda addaa asirratti mallattooleen tiraafikaa ni jiru. Akkasumas ibsaan tiraafikaa bakka ni jira. Ibsaan tiraafikaa ni jira. Daandiiwwan gosa garaagaraa ni jiru. Mallattoon harka tiraafikaa ni jira. Ibsaawwan tiraafikaa baanariidhaan ni jiru. Boordii keenyas gahaadha. Waayit boordis, bilaak boordis ni fayyadamna. Dabal keessiidha boordii keenya. Boordii keenya yoo ilaaltan dabal keessiidha. Kan gabalachuutu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gabalachuutu fayyadamuu dandeenya. Gama biraatiin dhiifama waliin kabajamoo waa'ee kinoo kana jechuudha. Ifa kana ilaalchise mee wanta tokko nuun jedhu. Ayi ibsaa tiraafikaa kan ilaaltan gosa lamatu jira. Ibsaan tiraafikaa gosa lamatu jira. Ibsaa tiraafikaa kan daddabarsa namaa fi kan daddabarsa konkolaataa fi kan daddabarsa konkolaataa kanallee bakka lamatti qonnee ilaaluu dandeenya. Abbaa tokkoo fi abbaa lamaa jenneet gargar qonnee ilaaluu dandeenya. Duuba sana ni yaaddatu kan abbaa tokkooti jedhee achitti argitan sun inni kun abbaa lamaati jechuudha. Abbaa lamaa kana gaafa laallu kan daddabarsa konkolaataa kana halluu gosa sadii qaba. Halluu gosa sadii qaba. Gubbaadhaa qabnee gaafa ilaallu diimaadha, keelloodha, magariisa jechuudha. Diimaadha, keelloodha, magariisa. Akkuma kana gaafa ifanillee diimaan sunii fi magariisni kun wal faana yoo ifan konkolaataan fuuldura sanii jiruuf kallattiin inni kun warreen gara bitaatti marfatanii yeroo ajaju kallattiin inni kun immoo kallattiin inni gama kanaan gara mirgaatti kanneen marfatanii fi gara fuulduraatti kanneen kallattiidhaan imalan ajaja
Akkuma kana magariisni kun gaafa ifee jechuun magariisni kun ifee jechuun magariisni kun ifee jechuun as kana warreen kallattiidhaan gara fuulduraatti daandii sana qaxxaamuranii ni deemanii fi gara mirgaatti naanna'an akka deemuu danda'an ajaja. Inni kun immoo warreen gara bitaatti marfatan akka dhaabatan ajaja jechuudha. Akka dhaabatan ajaja. Bifa kanaatiin gaafa jijjiiramu immoo kun faallaa kana jechuudha. Warreen gara fuulduraatti qaxxaamuranii daandicha deemanii fi gara mirgaatti marfatan ni dhaabbatu. Warreen gara bitaatti marfatan immoo naanna'anii deemuu danda'u jechuudha. Bifa kanaatiin barattuu gaharatti fakkaata asirratti. Kan daddabarsa namaa kana yoo ilaallu bifa namaa boca namaas of keessaa qaba. Bifti isaa boca namaa kana of keessaa qabu yoo ta'u, gaafa kan namaa diimaa dhufu diimaan kun dhufee jechuun namoonni daandii sana qaxxaamuraa jiran ni dhaabbatu jechuudha. Kan qaxxaamuranii ni dhorkan jechuudha. Akkuma kana gaafa diimaan kun dhufe jechuun konkolaattonni garaagaraa yeroo itti darban waan ta'eef daandiin sun kan konkolaattootaaf fayyadamu waan ta'eef wal dhaabbachuu isaan irra jira jechuudha. Isaa kana diimaan dhufe jechuun namoonni yeroo itti dhaabatanidha. Magariisni kun gaafa bifa namaa kan qabu yeroo itti namoonni daandii sana qaxxaamuranii darbuu danda'an jechuudha. Isaa kana konkolaattonni yeroo sanatti firii jaallatan daandiin sun konkolaataa waan hin jirreef yeroo itti darbuu danda'an jechuudha. Bifa kanaatiin gara dhaabbata keenya yoo dhuftan leenjii gahaa argachuu waan dandeessaniif kottaatii gara dhaabbata keenyaatti galmaatii leenji'a. Akkuma kana karaa diidaatiin bilbila diidaa irratti bilbiltanii gara keenya akka dhufuu dandeessan gama diidaatiin yoo bilbiltaniif kallattiidhaan nu argachuu akka dandeessan asumaan yeroo isiniif laanna galatooma. Egaa hordoftoota diidaatiif jechuudha information gahaa ta'e akka argattan abdii guddaan qaba. Egaa information kun akka isin fayyadu yaada amma isiniif ibsine kan ilaaltanii too jechuudha. Karaa keenya bilbila duwwaa 927 jechuudha dhuftanii too manjaa faqaadii gosa barbaadan jechuudha dhuftanii too asii argachuu hin dandeessanii naaf bilbilaa karaa telegiraamitti imo whatsappidhaan jechuudha. Naaf bilbilaa isin jedha ani dhaabbata kana keessatti gahee guddaan qaba waan ta'eef naaf bilbilaa horaa bulaa'ee torban gaarii isiniif haa ta'u guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa'ee nagaan naa jedha.